Umurii ganna 23 kan ta'e Kelvin Kiptum maaraatoonii Berliin bara 2022 irratti reekoordii addunyaa sa'a 2:1 fi sekondii 9 atileetii biyyassaa kan ta'e Eliud Kipchoogeen fooyya'ee turedha. Kaleessa maaraatoonii Chicaagoo irratti sa'aatii haarawaa fooyyessuudhaan kan injifachuu danda'e. Sa'aatiin ittiin fooyyesse sa'a 2 fi sekondii 35dha. Kun immoo seenaa maaraatoonii keessatti atileetii jalqabaa sa'a 2 fiigee isa taasiseera. Reekoordii addunyaa fooyyessuuf sammuu keessa hin turre kan jedhu Kelvin Kiptum garuu guyyaa tokko yeroo tokko reekoordii addunyaa kan qabaadhu nan beekan ture jechuun dorgommii booda NBCdhaaf dubbateera. Kiptum ji'oota 10 darban keessatti maaraatoonii 3 fiiguun seenaa maaraatoonii addunyaa keessatti sa'aatii saffisaa 6 keessaa 3 galmeessee jira. Muddee darbe Speen maaraatoonii Valeenshaatti sa'a 2 fi daqiiqaa 1 fi sekondii 53 eebila keessa maaraatoonii Londanitti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 1 fi sekondii 25 fiiguu danda'eera. Haala kanaanis atileetii ganna 38 Eliud Kipchoogee bakka bu'uun fiigicha maaraatoonii addunyaa irratti atileetii cimaa ta'eera. Waggoottan 10 darban keessa harka caalu olaantummaa kan qabaachaa ture Kipchoogee yoo ta'u, bara dhufu atileetii jalqabaa maaraatoonii Olompikii 3 injifatee ta'uuf akka dorgomu beeksisee ture. Haa ta'u malee Olompikii Paaris ji'a 8 booda gaggeeffamu irratti addunyaan morkii cimaa atileetota kunneen irraa akka eegu tilmaama argateera. Kipchoogeen atileetii sa'aatii 2 gaditti maayilii 26.2 fiiguun kan beekamu yoo ta'u, amalli fiigichi reekoordiidhaan otoo hin qabamiin kan turedha. Bara 2019 dorgommii addaa Oostiriyaa Vaalenshaatti gaggeeffameen sa'a 1 fi daqiiqaa 59 fi sekondii 40 fiiguunsaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee kaampaaniin Naayikii addatti waan kophee addaatiin isa fiigsisee fi fudhatama hin qabu jedhameera. Guddinni dhiyeenya kana teknoolojii kophee irratti mul'ate waggoottan 4 darban keessatti reekoordii addunyaa maaraatoonii dhiiraaf dubaraan sa'aatiin fooyya'aa jiran wajjin wal simu. Gama dubartootaatiin ammoo Sifan Hassan dhalattuun Itoophiyaa lammii Neezerlaand sa'aatii 2:13 fi sekondii 44 dorgommii kan injifatteetti. Atileetiin kun reekoordii bakka haaraa galmeessuu kan injifatte yoo ta'u, sa'aatiin ishees atileetota dubartootaatiin sa'aatii saffisaa lammaffaa ta'uudhaan galmaa'eeraafi. Torbaan lamaan kana atileetiin Itoophiyaa Tigist Asaffaa sa'a 2 fi daqiiqaa 11 fi sekondii 53 Berliinitti reekoordii haarawaa fooyyessuu ishee ni yaadatama. Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Chicaagoo kanarratti hirmaatan Magartuu Alamuu sadaffaa, atileet Taadduu Tashoomaa shanaffaa fi Ganzabee Dibaabaan jahaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Atileet Sifan Hassan dorgommii kaleessaa wajjin maaraatoonii ishee lamaffaa ebila darbee Londanitti kan fiigde yoo ta'u, lachanuu mo'annaadhaan xumuruun ishee dinqisiifannaa argatteetti. Olompikii Tookiyoo irratti Sifan Hassan dorgommiiwwan 3 jechuun meetira 1500 naasa, meetira 5000 warqee akkasumas meetira 10,000 warqee argachuun seenaa Olompikii keessatti dubartii jalqabaa ta'uun ishee ni yaadatama. Torbaan jaan duras ammas dorgommii meetira 1500, meetira 5000 fi 10,000 shaampiyoonaa addunyaa 19 irratti fiiguun meetii fi naasaa dabalatteetti. Atileet Sifan Hassan dorgommii booda yaada kenniteen maaraatoonii fiiganii torbaan jaa keessatti bayyanachuuf gaatoo fi dhiisuusaa hin beeku jechuun ammam dorgommicha ulfaataa akka ture dubbatteetti. Gama biraatiin sagantaan Pirimeer Liigii Ingilizii torbee 8ffaa irratti Arsenaal bara 2015 booda yeroo jalqabaa fi tapha Maanchester City waliin taasiseen 1-0 injifachuu danda'eera. Gabriel Martinelli goolii Arsenaal injifannoo gonfachiistee galcheera. Maanchester Cityn ammoo dhuma torbee darbee Wolves waliin 2-1 erga mo'amee booda bara 2018 booda yeroo jalqabaatii fi Pirimeer Liigii Ingilizii kana walitti aansuun mo'amuu kan danda'e. Miidhamarra kan ture taphataan Arsenaal lammii Biraazil kan ta'e Gabriel Martinelliin Arsenaaliif goolii 34ffaadha galchuu kan danda'e. Kilabni Arsenaal taphoota Pirimeer Liigii Ingilizii 12 walitti aansuun Maanchester City waliin taphataniin mo'atee hin beeku ture. Mo'annaan kaleessaa garuu erga bara 2015tti kan jalqabaa taateettiifi. Taphoota Pirimeer Liigii Ingilizii kan biroo dilbata kaleessaa taphatamaniin Liverpool gara dirree Brighton deemuudhaan walqixa 2-2 bahuu danda'eera. Newcastle dirree West Hamitti goolii taphataa isaa sarara fuunduraa Alexander Isaaqeen 2 galchuus mo'achuu hin dandeenye walqixa 2-2 xumuruuf dirqameera. Amma Tottenham fi Arsenaal taphoota 8 irratti qabxii 20 sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa irra kan jiran yoo ta'u, Cityn qabxii 2 dubatti hafee sadarkaa 3ffaa irratti argama. Liverpool immoo qabxii 17 arfaffaa ta'uudhaan wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaan Naggasaa, Stockholm, Sweden.